osoo takka wayii qaruutan jiraattee qammasiifte rasaasni irraan deebisu boonniyyee miti taqammasan san irraa rasaasni Abiyyi Ahmad Ali osoo biyya ati turte san Turkirra wannoo diroonii fidatee dhufe irraan deebisu maal jettati boonniyyee miti kana na amani dhalaan akkasi qalbii qabdu jiraannan sheeka kana dubartii yaaddu jiraannan shiggiree yeellam kabiraatu meeqasitti taphataa oola qammasiisi rabbi jecha itteerumi tajaajila taate ati rabbi irraa argatta lubbuu sheeka kanaa baraari wallahi እውነቴን እኔ ይባና ማለ ቀቡ አጀንዳለን በርባዱ ግን የርሶ መድኃኒት ማየት ብቻ ሳይሆን መብላት ነው በቃ አመታ አርግሲፍቴ አከነት መራችቴ ተነራታ ፍራቹ ደንደቱ ተኛችፍቴ አመይታን ሙምኪን አርጉም ማላ ሂን አርጋኔሚ ዮ አርጋታኒ ሞቱ ሂን ደጋታን ሲቲ ማማክሳ ወይ ጃርሰቱ ነምቲ ቱዩ ጃርሰ ባላ ቀበቱሪ ባላዳ Ijaan argu ilkaan hin qabu dhageeffadha ustaadha yoo jala jiraatan ijaan qabu ilkaan hin qabu jaartii qaba jaartiin tun guyyaa isaa jaarsaa kana masaytee deemtee itti kadhattee garbuu kadhatte kana galteeni ibiddarratti akooftee harkaan sukkuumtee afaan keessatti naqattee butuchitee itti tufti dhungataa laafiftee itti tufti akkasitti liqimsee lubbuu jira isarti gaafa kaani isumaa ijaan qabne ilkaan hin qabne waan nyaatu hin qabne kana jaartiin jalaa duute booy kadhatan obsi jedhanii maal obsa jedhe ka du'e bar isii miti anaa jedhe anarraa duute jaartii miti haadha jedhe anarraa duute waa hunda kiyya jedhe isii mootora jiruuf kiyyaa jedhe booy namni hundi kadhate aanaa kadhate jiraachuu hin barbaadu jedhe obsi jedhanii wanni hundi kayre maafi rabbiin ta'isii caaltu sii kenna jaartiin deemtu jaartii biraattu dhufa obsi jedhanii lakki jedhe jaartiin akka isii hin dhuftu booyee wanti rabbi godhu hundi kayre maafi obsi jedhanii dide namni kun booye waan nama du'e deebisuu hin danda'u isiin duute min beetoo jira kaayoo jaartiin sirraa duutu min beetoon namaa kennama reedduu warra jaartiin isaa arsiituuf beeka inshuraansii jechuudha afaan arsiitti afaan ammayyaatitti inshuraansii beeytamu bee mubaarak waa miyuutu barate mubaarak jechita inshuraansii beeyta inshuraansii nan beeka reedduu inshuraansii dhalaa kenna ka arsii kana qaba because gabbarri isaanii mileena waan ta'eef warra gabbarri mileenaa kana qaba inshuraansii jechuun amma gaafa jaartiin teessirraa duute akka ilmoosii guddirtuuf obboleettii isii intala biraasii kennan kana jechuun nu biratti aadaadha afaan ammayyaatiin inshuraansi nu amma konkolaataan teessitun osoo caccabdeen inshuraansiin sii kafalaami akkas jechuudha galee warri biyya faranjii jirullee hin beeka inshuraansii. I think maqaa mumkin namichi sun arsii haa ta'uu niitiin isaa arsii haa taatuun beeku gizee keessummaan addaan galuuf deemtu. Min beetoo kennaniif inshuraansii tana jechuun warri kenneef tabiraa akka isa tajaajilu kennaniif si galee hin jira amma aadatti naannawa kenna karsitti warri arsii guutuun hin beeka amma fakkeenyaaf rabbiin jaartiin yoo jaarsarraa duute ta'u ijoollee sanitti dhiyaattu akka ijoolleen sun kophummaan itti dhagayamne kennaniif akkuma yoo jaarsi du'u obboleessi kee du'u jaartii isaa dhaaltu kana jechuu si galee min beetoo. jedhama afaan ammayyaatitti immoo inshuraansii jedhama inshuraansii mootu warra gatiin isaa qaalittu qaba malee amma jaartiin dhiimoti miseenjara minaakitireen tuniin hin qabdu akkasitti dhugaa jettanii isin warra inshuraansii qabu miti warra dhiimoo miseenjara bootame kazaan inshuraansiitti tana itti heerumsiisan hafuudha tun yaa obboleessa kiyya birri ma samoonii sanka samoonii taaziyaatirra rabbi carraa tolchee fi mana seentee mere birri geggeessaatu jira shilingii fa sumunii fa duri akka ammaa kana birri 200 galee reefi namaa taaziyallee yoo dhaqannatti fakkaate amma geggeessaan qaalootte jedhani sumunii walitti geggeessaa kennan tana fuute aytee qarfee beeytaa akka garbuun safara gurdii yaaniin jira gaafsa miizan minaamin kun jiru gurdii lamaa shemattee galtee akooftee tumtee dhagaa ratti daayite owannoo gootee maal jettanii kana
bachoo laaffiftee afaan keette. Amma waan gaaf dura tacaaltu rabbi sii kennaa obsii jedhanii kadhatan san yaadatte namichi kun argite ijaan argaan ture garuu waan isin godhatte bastoo gizeetiin afaan maan kan keettu hin turteeyyuu jedhe. Anillee ka gaafa soddaa welcome mangistii kiyya soddaa gaarii enna ahiyyee jedhe. Osoo gaafa obsi rabbiin tacaaltu sii kennaa jedhan san booyee uf miidhuu baadhe. Isin maanuu maaliif waggaan irra dheeraan irra turte maa daftee du'uu diddeere namichi seenee. Akkasanii beeytaa rabbiin waa hunda kahirimaa godha. Waa hunda kahirimaa godha. Amma ustaaza kana argite rabbiin nama ofii jaalatu mokkora osoo amma isii tana hin arge karuuqnoo yaayyotu. Waan balee argite tokko haga bira geettee dhandhama isaa laaltu si mudda si guba. Numa hunda jaalatee amma nu keessa qorree keessa tare. Garuu amma osoo qaruute wayii biyya keessa jiraattee argaan qofti homaan godhu dhandhamii ilaali dhandhama jaalalaa jedhanii yaas jedhanii jala qabanii daabboo kana qammasee ilaalee na amane. In dagata jechuudha. Maal godhaa duraanuu miidiyaarraa booyaa ture. Miseenjaraan mataa dhukkubsaa ture. Jedhee dagata. Ira soal. Asirraa waan shari'aa yoo kan haasawtee akka nama sheekaa tokkotti waan dhugaa jiru dubbachuu qaba. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu salaam Aishaa fincaarii irraa buutee manni deeme kan uummanni irraa haasawu badiirraa haasawa. Barbaasa dhiyoo odeen ja'an. Onnee qabaachuu qabdi yoo jaalattellee kiyyaan kunis hin jaalatu maa ture. Intala dhuftee asirra dhaabbattee kabajattee kabajaa sheekii daabir faana kana ja'an. Anaa godhee sis normal easy jettu borullee irratti ni gooti. Silaa nutiitu irraa isarraa dubbachuu qaba. Inni aarii silaa callisee isin gabbaataniiti awwan tala dhalaati irratti duulinaa jenna. Garuu namti tokko dayyuusa. Hin jaalatu intala tanaa hin jaalatu jenna. Yoo bira deete ajjeesee booda sheenaa isinitti hin ta'in. Isaaf dhimma isaa kana isaa isinis biyya namaa dalagatti maallaqa dhabdeetii miti. Galuu hin barbaanne. Maaliif maallaqa naa gaafattan waan galuu hin dadhabnee jettee meeshii dura? That's normal. Ni galti yoo galuu barbaadde dhiisaaf. Dhimma kana keessaa namni ani garuu kan dhibe laale faamii keenya mucaan ajjeesuus hin jiru mucaan fiifuu nyaatee garaan qabu mana siriiruu sanuu ajjeesuu hin danda'uti taakka jedhe talammadaa immoo dhugaa walitti himne suufa keessa hin jiru fiifuu suufa kana dhugaa sitti hin fakkaatin mana sirii sun hoji dhugaa sitti hin fakkaatin kejiba sun talammadaa immoo michiyoonii dooraa barattee jirti dhalaan dooraa baratte